Premier League England torban shanaffaatiin guyyaa sanbataa Chelsea gara London Stadium deemuudhaan gooliiwwan lama Nicholas Jackson fi Cole Palmer galchaniin goolii 3-2dhaan West Ham injifatee deebi'e. Chelseadhaaf Nicholas Jackson taphoota 5 irratti goolii 4 galchee 2 immoo mijeessee kennuu danda'ee jira. Cole Palmeris goolii 2 galchuun kubbaawwan 4 hiriyoota isaatiif mijeessee kenne. Akkasumas Jadon Sanchoon erga jijjiirraa ergisaatiin United irraa gara Chelseatti geeddarame tapha 2 irratti kubbaa 2 mijeessee laachuudhaan innis ga'umsa bareedaa agarsiisaa jira. Taphichaan booda leenjisaan kilaba lixa London Chelsea Enzo Maresca injifannoo guyyaa sanbataa booda gareen isaanii daandii sirrii irra akka jiru dubbataniiru. Leenjisaa Enzo Maresca daandii sirrii irra jirra garuu wantoota tokko fooyyessuu qabna jechuun dhaga'ame. Haa ta'u malee leenjisaa Enzo Maresca gareen isaanii qabxii 3 injifatee sadarkaa fooyyessuun barbaachisaa ta'uu ibsan. Taphoota sa'aatii 11 irraa eegalee gaggeeffameen Aston Villaan Villa Park irratti Wolves simatee hanga daqiiqaa 73tti durfamaa ture. Wolvesiif Maatiyaas Kuniyaa daqiiqaa 25ffaa irratti dursa qabachiisus garee Unai Emerytiif gooliiwwan Oli Watkins, Ezri Konsaa fi Johan Duraan wal duraa duuban daqiiqaa 73, 88 fi daqiiqaa dabalataa 94ffaa irratti lakkoofsisaniin goolii 3-1 injifatan. Gareen Marco Silva Fulham Craven Cottage irratti garee Eddie Howe Newcastle simachuun goolii 3-1 injifate. Gooliiwwan Fulham ittiin injifatee bahe Raul Jimenez taphattoota Arsenal duraanii Smith Rowe fi Reece Nelson yoo galchan goolii takkitti Newcastle Harvey Barnes lakkoofsise. Newcastle injifatamuu guyyaa sanbataa hordofee bara kana yoo injifataman kun kan jalqabaati. Leicester Citynis Everton simachuun goolii 1 qixaan goolaban. Kilabni Merseyside Liverpool tapha torbee afuraffaa liigichaatiin Nottingham Forestiin injifatame akkasumas Champions League Awurooppaa AC Milan injifatee kan ture guyyaa sanbataa Anfield Road irratti Bournemouth simatee goolii Luis Diaz 2 fi Darwin Nunes galchaniin 3-2dhaan injifate. Southampton Saint Mary irratti Ipswich Town simachuun taphoota 4 injifatamuu booda 1 qixa bahee qabxii 1 qooddate. Tottenham Hotspur Brentford waliin taphatee goolii 3-1 injifate. Tottenhamiif Dominic Solanke, Brennan Johnson fi James Maddison yoo lakkoofsisan goolii takkitti Brentford injifatamuu jalaa hin baraarre. Brian Mabiunutu lakkoofsise. Sa'aatii 1 wadhakkaa irrattis tapha gaggeeffameen Crystal Palace Manchester United waliin dirree isaa irratti galchii malee duwwaan qixa bahuun qabxii qooddatan. Tapha darbe irratti Southampton goolii 3-2dhaan akkasumas FA Cupdhaan Barnsley 7-2dhaan injifachuun fuula isaa gara injifannootti deebifatee kan ture gareen Erik ten Hag Manchester United guyyaa sanbataa Manuel Ugarte, Marcus Rashford fi Rasmus Hojlund jijjiiree gara dirree seensisus injifannicha irraa deebi'uu hin dandeenye. Leenjisaan olaanaa Manchester United Erik ten Hag tapha booda bu'aa garee isaanitti akka hin gammanne dubbate. Ani hin gammanne injifachuu qabna turre jedhan leenjisaa Erik ten Hag boqonnaa dura yoo xiqqaate goolii 1 yookiin 2 galchuu qabna turre jechuun dabalan. Kaleessaas taphoonni 2 gaggeeffamanii kan turan. Bifuma kanaanis Brighton Nottingham Forest simachuun goolii 2-2 qixaan goolabuun qabxii 1 qooddate. Tapha biraa eegamaa tureen Manchester City fi Arsenal Etihad irratti waliin morkachuun goolii 2-2 wal qixa bahan. Erling Haaland kubbaa Savinioon kenneef daqiiqaa 9ffaa irratti gara gooliitti jijjiiruun City yoo dursa qabachiisu turtii daqiiqaa 13 booda jijjiirraa ganna kanaatiin Bologna irraa gara Arsenal kan makame Ricardo Califori Arsenal wal qixxeesse. Daqiiqaan boqonnaa duraa dhumee daqiiqaa dabalataa 46ffaa irratti Gabriel Magalhaes kubbaa rogaa Bukaayoo Saakaa dabarseef akkuma tapha darbee addaan rukutee mana aarroo keessa buusuun Arsenal dursa akka boqonnaa bahu taasise. Murteessaan sarara gidduu taphichaa Michael Oliver daqiiqaa dabalataa 48ffaa irratti Leandro Trossard kaardii akeekkachiisaa lamaan dirree irraa ari'uun Arsenal tapha boqonnaa booda taphattoota 10 xumuruuf dirqame. Dabalataanis Ricardo Califori fi Julian Timber miidhamanii dirree irraa kan bahan. Arsenal tapha idilee goolii 2-1 dursaa daqiiqaa dabalataa kenname dhume daqiiqaa 98ffaa irratti John Stones Man Cityf lakkoofsisuun dirree isaa irratti qabxii 1 milkeeffatee akka bahu gargaare. Manchester Cityn Etihad irratti erga injifatamee waggoota 9 kan lakkoofsise yoo ta'u, kan inni Etihad irratti Arsenalin injifatame akka lakkoofsa Girigooritti bara 2015 ture. Akkasumas tapha kana injifatee jira osoo ta'ee kilaba England yeroo duraaf taphoota 5 jalqabaa walitti aansuun baroota 5f injifatee ta'a ture.
Arsenaalis taphoota kaleessaa dabalatee 12 dirree isaatiin ala taasiseen 10 injifatee 2 qixa bahee osoo hin injifatamin itti fufee kilaboota Englaand keessaa dirreedhaan alaa kilaba tapha hanga kanaa hin mo'amne ta'ee jira. Bukaayo Saakaan immoo taphoota 5 jalqabaa taasisee hunda keessaa gumaacha qabaachuun taphataa Arsenaal jalqabaati. Taphichaan booda leenjisaan dhukaaftota Mikel Arteta taphattoota isaa galateeffachuun ga'umsa gareen isaa Manchester City waliin taasisaniin booneera jedhe. Mikel Artetaan taphattoota kootiin nan boona. Kilaba addunyaa kanaa irraa tokkoffaa ta'ee waliin ture kan taphanne kanaaf kabajatu isaaniif mala jedhe. Leenjisaan kun haala abbaa murtii guyyaa kaleessaa yeroo gaafatametti waa'ee abbaa murtii dubbachuun faayidaa hin qabu jechuun deebii gabaabaa kenneera. Gareen keenya daqiiqaa hedduudhaaf taphattoota 10 dursuun isaa dinqiidha jechuun dabale leenjisaa Mikel Artetaan. Leenjisaa Manchester City Pep Guardiolaan Arsenaal ittisa irratti jabina isaan agarsiisaniif baga gammadan jechuun barbaada jedhe. Goolii jalqabaa Arsenaal kan kaase Pep Guardiolaan yeroo itti aanutti taphattoota kootti yeroo abbaan murtii koottaa na haasofsiisaa jedhee waamu deemuun dirqama akka hin taane fi inni akka itti deemee haasofsiisuu qabu ittiin hima jedhe. Leenjisaan Pep Guardiolaan itti fufuun gareen keenya ammallee waancaa liigii kanaaf dorgomuuf fedhii qaba jedhan. Liigicha keessatti goolii jalqabaa Arsenaaliif kan galchee Riikaardoo Kaalifiyorii tapha booda abbaa murtii qeeqera. Hojiin abbaa murtii miidhagina taphichaa kunuunsuu fi gareewwan lama wal qixxeessuuf gargaarudha. Garuu tapha har'aa irratti sun hin taane jedhe Kaalifiyooriin. Sirriiqtuu abbaa murtii hin dhageenye jechuun Kaalifiyorii hiriyaa garee isaa Tiroosaardii kan kaardii diimatiin ari'ameef dubbate. Daqiiqaa dhumaa irratti goolii qixa Manchester City kan galche John Stones tapha booda yeroo dubbatu tapha kana irratti jalqaba irraa kaasee hiriiruu dhabuu isaatti kan hin gammanne Stones akka dhiibbaa uumnee taphannuufan jijjiiramee dirree carraa tokko argadhes gara gooliitti jijjiireera jedheera. Peeppi Haalaanditti dhihaadhee akkan taphadhuu fi kubbaa qilleensaa irraa fayyadamuu akkan qabu natti hime jechuun gorsa Pep Guardiolaa hordofuu isaa kan hime Stones. Gabatee Pirimeer Liigii Ingilaandii hanga torbee 5ffaatiin Manchester Cityn qabxii 13 yoo dursu Liverpool fi Aston Villaan qabxii 12 sadarkaa 2ffaa fi 3ffaa akkasumas Arsenaalii fi Cheelsiin qabxii 11 fi 10 sadarkaa 4ffaa fi 5ffaa irratti argamu. Goolii hedduu galchuutiin Erling Haalaand Manchester City irraa goolii 10 yoo dursu Luis Diaz Liverpool irraa goolii 5 itti aana.